kiristaanummaa amanti ati irra jettu kana waaqayyootu kiristaanii amanti jedhee isinii filatee kiristaana ta'a isiniin jedhe moo ofuma keessaniif gartee waan kana maqaa moggaafattanii itti yaa'u jirtan addunyaarra. Sinallatu Islamummaa ta'e siin jedhee sii filee. Eeyyeen. Bakka kamitti? Quraana sii kanna. Quraana suuraa 3 lakkoofsa 19 baafadhu. Akkasuma Quraana suuraa 3 lakkoofsa 85 baafadhu. Quraana suuraa 4ffaa 142 irraas. Quraani qabdaa dura? Waliin ilaalla. Baasana dubbisaan hin qabu. Maal akkamitti sii baasna ree? Suuraa 3 dhibbaa fi takka irratti yaa. Kam goona wangeela? Quraana biraan qabdu kam goona ree? Maalitti beeka na bira jira? Okay ayye. Arabiffaa hin dubbistaa? Hin beeku Arabiffaa. Maa duba afaan Oromoo sitti haasa'u jiraameen? Quraana suuraa 3 irratti lakkoofsa 19 irratti inna diina inda Allahi Islaam. Amantiin dhugaadhaa amantiin fudhatama qabdu Rabbi biratti amantii Islaama malee hin jirtu jedhe. Waggaa meeqa? Rabbi Quraana kiyyaa jedhe. Rabbitu amantiin musliimaa malee kan biraa hin jirtu jedhee irraa dubbata. Maatiyoosii miti, Luqqaasii miti, Yohaannisii miti kan jedhe. Dura eessa ture Allaan ennaa uummanni kiristaana wal keessa laaquu jirta saafitu jirta goobazii waan sin jedhe kiyya ragaa wajjin waa si deebisu jira miti ati kiristaanummaa waaqayyoon kiristaana ta'e isiin hin jenne Yesuus kiristaana ta'e isiin hin jenne kiristaanni amantii kan jedhu isin jirumi ofumaa maqaa kana barreeffattan fadhuma keessan duuka buutaniimi. Akkas jechuun miti duuka buutuu Kiristoos jechuu akka ta'e sitti meeraana duukaa bu'aa. Ani duuka buutu na duuka. Kiristaana jechuun okay kiristaana miti amantiin ta'e kiristaana kiristaana jechuun amantiidha. Amantiidha. Biiftuu wajjin haasaa fira dhiisibbooti. Waaqayyoon kan kee harka ni qabu moo hin qabu? Waaqni kee harka ni qaba ijaas ni qaba. Waaqni kiyya harka ni qaba ija ni qaba ka isaan malu qaba kan kee qaba moo hin qabu harkaa fi ija. Akka wangeelaatitti waaqayyoon miila qaba moo hin qabu miilaan deemu moo hin deemu. Akkaataa argama isaati kan inni lafa hundumatti akkaataa itti argamudha malee. San hin jenne miilaan waaqayyoon miila qaba moo hin qabu waaqayyo abbaan. Miila jechuun akka namaatti deema osoo hin taane argama isaati. Hiikoo miila jechuun maal jechuun ayee kemee afaan Oromooti miila jechuun maal jechuun akka wangeelaatitti ayyee miila jechuun. Miila jechuun kottee jechuudha. Okay. Hiikoo biraa ni qabaa? Taphat jirti ustaaza taphat jirti. No ajjetu haa ta'u uummata kanuma keessa waan maaltu nu. Kanuma keessa Allaan seenaa maal beektu? Waan jedhe okay. Sifan waan jedhe waaqayyo miila akka miila qabu seeyo miilaan deemu see kannu wangeela keessa waaqayyo abbaan okay ayyo wangeela ni qabda dubbise obbira isa laa anin qabu ciisutti hin jiraan wangeela hin qabu seera uumamaa boqonnaa 3 irra jiru dubbachuufi yoo feete waaqayyoon kee garaa kanarraa areeda qaba rifeensa hunda cirata firraa jira. Wala kana duudee gaafa kan shigiree takkachi fuudhee wanta godheera. Inni liqeeffate. Ragaa. Siifaan dhugaanuma barbaaddaa miti dhugaaf ni deemtaa miti moo jechuun akkanuma sa'a yoo gubne bad bu'aan qabu. Dhugaadhuma waa'ee Allaa kana natti maami. Ani waaqayyoon kiyya Allaan kiyya humna isaan gartee humna akka ilma namaa osoo hin ta'in humna waaqayyo isaan malte beekumsa gartee beekumsa oli ka isaan male qaama isaan male argaa isaan male harka isaan male waa hunda waaqayyoon kiyya gartee kan waaniti yeroo hafuura jedhan akka afaan wangeelaatittis koomenta hafuura jechuun waan hin mul'anne takka waan jiru jechuudha qilleensan argitu fiilii ni goota qaamaan akka jiru qilleensi ni beeyta jechuudha gartee ija tanaan hin argitu qilleensa. Waaqayyo akkasuma waaqayyoon hin mul'atuun argamu namni isaa ergees hin jiru jedha ammoo waaqayyo jiraachuu
gartee qaama qabaachuu dirqama kee takka wangeelaatittis amanuun. Gartee kanaaf waaqayyo miila qaba wangeela. Akka quraanaatti naaf ibsaa jechuu Maal akka barbaade. quraan kana sitti himu jiru kun maalire? Akkuma wangeelaatittu akkasuma jedha. Akka wangeelaatittu fudhachuutu hin jirtu amma. Wangeela kan keessan natti maa? Keessan Okay, baruu fedhe. waaqayyoon kiyya qaama isaan malu qaba. Akka kee waaqayyoon hin qabu qaama hin qabuumi. Hafuura kan koo waan. Hafuura jechuun maal jechuu afaan Oromoon naa ibsime? Hafuura jechuun Aha. kan hin qaqqabatamne kan ija fooniin hin mul'anne jechuudha hafuuraatiin malee. Eeywa qaqqabachuu hin dandeessu si bira hin jiru hin argitu jechuu miti. Miti. Okay, ergamoonni waaqayyoo qaama ni qaban moo qaban? Hafuura isaanillee akka macaafa. Okay, ni qaban moo qaban hin jedhe qaama? Qaama isaaniif ta'u qabu garuu hafuuradha isaan. Goobas qabachuu ni dandeessa waan ergamaan waaqayyoo gara Maariyamaa dhufe moo hin dhufne? Dhufeera. Waan qaama qabuutti dhufe moo Abrahaam biroo waan qaama qabu moo waan qaama hin qabneetti dhufe? Abrahaam bira Ergamoonni waaqayyoos ergamoonni waaqayyoo hafuura akkamitti qaamaan itti dhufan moo itti dhufne qaama ni qabu moo hin qaban yeroo itti dhufan san ni mul'atan moo mul'atan argamoon argu inni Sodomoo Gamooroos gaafa bixan Luuxittis dhufan moo hin dhufne? akkaataa isaaniif maluun itti dhufaniiru. Kanaaf qaama ni qaban moo hin qaban akka isaan malutti waaqayyoon gartee jarri san ergamoonni sanoo? Qabu. Goobas akkasuma jechuudha. Akkasuma qaama isaan malee qabanii waaqayyoonis qaama isaan malee qabaa jechuudha. Akkasuma deebisteetu walii galle maa? Ayyaa okay. Amma gaafis gaafadha kaanis. Kiristaana eenyutu ta'e isin jedhe? Anatu filateetta mana iddoo dhugaan naaf. Baga filatte. Akkasuma akkuma dhaaba siyaasaa namni kan fedhe filatu. Filannoo keeti jechuun filannoo waaqayyooti miti. Fedha keeti malee fedha waaqayyooti miti mi? Ati fedha kee duuka buuta malee fedha waaqayyooti miti. Naan jedhi. Asin jedhe karaan jireenyi dhugaan Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Akkasuma ayyee goobas baga lallabatte ayyee thank you. Bakka teessan namaan galcha ayyee. Thank you so much. Akka gartee karaarra lallabanii saahiba islaamaan qaba saahiba nama gowwaddanyaa islaamaan qabaa jedhan hin taatu. Nuti gowwaddanyaa ajaa'ibaati.